kasarbamu moyaalee kennamte dirre dhawaa kennamte cinaasan kennamte ani ilma harargeetu jettaame cinaasanii kennamee bar tulluu guuledii kennamee bar sigale baabbilee kennamee bar bordoddee kennamee bar sigale shawaa keessa gartee darraa gandoota kudhanii olii warra soddaatii kennamee bar wallagga keessa bar beenishaanguliif dachiin kennamtee dhumtee bar gujii keessa akkasii bar sigale ati dhuguma yoo qabsaawaa oromoo taate arra yuunititti amantamoo an duraan aaraan qabaa waan narra fardii dhufe tanabii dhuftu ta'assaabaanii hafti sigale tanabii dhuftu ta'assaabaanii hafti tiyya tana bulfadheetiin jaawarirra aara qabaadhus boruuf itti deebi'a sigale baale riiraa'e baale kharayyuu baale duraaniin barreessee jira baatii lama duraan barreesse baale ka gurguramte baale fi bishooftuun akka gurguramte baatii lama duraan isinii hime wayin har'a isinii hime sigale so akkas jetteeti qabsaawaa wanni ati irra qabsooyte sun eega oromoo qabsooyte tokkoffaa sabni tokko kan saba ta'uun aadaa fi afaan fi seenaa fi daangaa fi yoo qabaateedha akkuma biyyaatti sigale eega daangaan kee sarbame sabni ati qabsooyteef sun eega daangaan isaa irraa sarbame eega aadaan isaa tuffatamtee qeenxee jedhamte aadaan oromoo aadaa biyya diidu jettee piippiin kunu awwaluu abdii namicha harka dhiigaa gabbahee doofaan gabbahee gaafiin oromoo deebitee jirti jee akkasitti dhaadatu waa takka nurran eeggatinaa jechuu sheeyxaantichi booyyee gaddabarsee booyyeen doofaa san miidiyaa irra gabbaasee beek waa takka wanni isin nurra eeggattan hin jirtu afaan oromoo afaan federaalaa taha daangaa oromiyaa kabajama oromootu gartee faayidaa siyaasaa keessatti bifa isii madaaluun hirmaata bifa isii madaaluun diinagdee keessatti hirmaata jettanii wanni nurraa eedan hin jirtu wanni nuti isinii qabnu tanaa isinii taatu ni fudhattan isinii ta'uu baattu ni cafaqamtanii ni jee jira jechuudha sheeyxaantichi karaa awwaluu abdiitiin dabarsee jira jechuudha sa'aa gartee ummanni ati qabsooyteef akkana keessa jirutti kaatee gabbaatee yoo ummata dahirte durumaanuu wanni qabsoo dhayxeefaati sigale osoon saba injifachiisuun taane osoon saba mo'achiisuun taane sabni kun akka mo'annechi keessa teessee sabarra qabsaa'uuf hujii jaaqa sigale hujii jaaqa arra yeroo wal arrabsinu arra yeroo wal irra duullu aniin ati gartu kun as taa'ee hayyoota keenya kadheen gadda wal arrabsuu ture kadheen gadda walirra viidiyoo waraabuu ture kadheen gadda wal saaxiluu ture abadan akkanaan hin injifattan jee alhamdulillahi rabbil alamin hayyoonni kun arra ummanninis viidiyoo tiyyatana dhageeffatee dhiibbaa godhe tokkummaan barbaachise jee ummanni dhiibbaa godhe arra hayyoonni sun nyaata afaan wal kaa'u jira biyya keessa sabni gammadu jira osoo beela'u akkana wal nuutaa jee imimmaan kana xuruurfachuu jira sa'aatanatti ati yoo dhuftee ummataan adda diiga jette sigale ati qabsaawaa miti dhugaa walitti sigale ani osoo jaawar gabbee deebii si kennees jaawariinis ati qabsaawaa mitiin jaan sigale sa'aatiin sa'aamma deebii walii kennanii miti obboleessoo sheekha sitti ergin sheeytitti sitti ergin qeensi sitti ergin yaa rabbii muhammaditti amanii saba kanarraa dhaabbadhu jenne nuti waan dhufu jiru garra tanaaf iyyina sigale jollee umaan beene ta'ifiifuu gartee horii gurguree biyyaa bahe kana wali qabattee sigale hay ummata kana adda diiguun walirra bobbaasuun hay qiyaamaa wal kaa'uun maaliif barbaachise yeroo ammatti yoo saba kanarra qabsaa'u akka sabni kun tokkoomee gartee diina isaa kanatti hin fuulleeyfanne godhuu sigale
maaliif Oromoon jabaattee walitti araaramtii yoo nama gubuu baatte maaliif yeroo kanaa keessatti sigalee sa'aatii Oromoon arrabar waan sirraa bu'ee sagalee dhagahama jettaa gajjettee fudhachuun qabdu bar cal jettee laal sadarkaa san irra jirti bar Oromoo sigalee sadarkaa tokkummaan siga akka qaawni seennetti sigalee nama wallolee anaa bakka isaa dhiifama si gaafataati jettee sa'aatii wal sossobattu jirti bar Oromoo hay sigalee sa'aatii namuma tokko dalagaa godhattu jirti isinoo warri kanaa jecha walit duulu haa arrabsu Qadir namni inni kabajun jirtu sheekotiin Harargee hunditti dhayte aktiivistiin Harargeetti dhaqe beekaan Harargeetti dadhabne sigalee nama hundatti ergani sigalee dadhabne saniifu wanni gartee kanaa wajjiin yeroo teessan gubdanii if rakkiftanii jirtu Oromoon balloodha warri wal arrabsitanii nurraa chiiqaa meedaa jijjiirradha sigalee istaadiyoomii bakkatti taphattan jijjiirradha dhukkee walirraa kaasaa nuti warri saba kanaa qabsaawee sabni kun haamil kaawujee gartee daangaa saba kanaa shayxaanni gurguratee fixe kana deebisiisee Oromoof Oromiyaa abbummaa isii mirkaneessuu qabsaa'us itti fufnaa jechuudha itti fufnaa jechuudha garuu maqaa sabaa dhawattanii waliin arrabsine arsilleen isi warra Qadir arrabsuun erganne Harargelleen Qadir isinitti erganne dhume dubbiin isin hundi firraa wal dhorka isin hundi firraa wal dhorka mirga keessan sigalee aboo jaarsa dullacha afaan cumaa tokko kamarroon feenee dhufee beedha jaarsa nagartaa irraa waan na duuba jira jaarsa dullacha afaan cumaa tokko gartanii makiinaa keessa taa'ee afaan barnu tokko santu dhufee saniif hin garsiise waan na duuba jira so saniifu awwanniin isiniin juu waddiin isin kadhadhu isin yoo sabaa qabsaa'uu barbaaddan tiima Arsiis maqaan dhawatina Harargees maqaan dhawatina warri wal arrabsu sa'aatii ammatti namni Harargee maqaa dhawatee bineensa kana deeggaru bar Harargee ijoolleen barattuun injiinaroonni doktoroonni ijoolleen bar barumsa qabdu ta siyaasaa tana bar xafaaxaftee yaatuun sigalee ta siyaasaa tana xafaaxaftee yaatuun bar hujirraa ari'amtee arra tuumboolee Mikaa'el keessa yaa'u jirti ijoolleen Harargee injiinaroonni bebbeekamoon warri siyaasaa tana beera fuudhanii lagdu sigalee beera sa'aa fedhan gad deebisanii fedhan ol deebisanii ka fedhan godhan kan kana fuudhanii aangorran naqatanii tana hogguma gartee barbaadan qofa yaammatanii jechuudha mee gaafiin isin gaafadha isin warra beera kanaatu dubbatu mee caaltuu isaanii itti gaafatamtuu ministeera magaalaa Itoophiyaati mee takkaa isin koriidarii tokko eebbiftu naa himime gartanii bakka koriidarii qaallichiif dhaabbata yoo akka tasaa ta'e qaallitti arba Adaanech jedhamtu sana fudhatee dhaqa namni aangoon qabu qaallichuma kana malee aangoo namni tokko qabu hoggi namni isiniin juu waan keessa beenurraa isin haasa'u jira waan keessa beenurraa dubbachaa jirra jechuudha namni mee caaltuma isaanii fudhadhu mee isii takkaa magaalaa keessaa daandii eebbiftu garte itti gaafatamtuu magaalaa isii bar ministeerri magaalaa isii bar bakka tolte isii itti gaafatamaa bar bakka tolte isii itti faarfamaa bar bakka badde isii itti gaafatamaa bar mee takkaa naa himaa obboleeyyan kiyya yoo na jala dabarte suuraa naa erga isii dhaabbattee koriidarii tokko eebbiftu isii dhaabbattee ispaaltii tokko eebbiftu hinjeru maqaafichi tattaamarti isii qofaami guutuun nama
itti aanaa abiyyi irraa eegale hanga abbaa gandatti wangeela namichaa keessa ta'an yoo namichi sagadaa jeeni sagadan yoo namichi iyyaa jeeni iyyan waa takkan jiran wangeela ani isin himeetiin jira itoo jaawarilleen isin barreessee bar an duriin isin himuu ture biyya akka gartee xiisha keessa haayyatue fedhuni gurgura fedhu akka fedhe godha biyya bakka xiisha keessa haayyatee jira je heeraa fi seera wanni jaamu jirtu sigal so osoo kana gartu osoo dirra dhawaa waan keessa jiru gartu osoo daangaa baha oromiyaa irraa akkaataatti saamamu jiru gartu sigal namachi keessa qabna nama wanni qabnuuf biyya kanuu gurguruufi moo akka biyya nu eeysisuuf faayidaa teenya akka soomalee kennuufi moo faayidaa nuti gartee dhabne sana akka nu arkamsiisuuf meenaa himaame sigal mee isinumtiif gaafadhaame sigal wadalloota gurguddaa kana wali qabatee sigal fedhu kana yaabbata qaallichi quufarra jira miskiina rabbiin keeysaa ol darbe miskiinni quufe rabbiin abooja nama kana akka namatti hin lakkaabu hayyuun tokko dhaabbadhu yoo jeen mana hidhaan naqa akkuma taayyee kana sigale beekaan tokko dhaabbadhu yoo jeenne arrabsa takkaa biyya ariya gaangistara gurguddaa kana wali qabate gaangistara kanaa wajji biyya balleeysaa jira yeroo ammatti yeroo tokkummaa oromoo walif fidanimoo yeroo tokkummaa oromoo adda diigan mee yeroo tokkummaa oromoo walif fidanimoo yeroo tokkummaa oromoo adda diigan mee naa yoo dhugumaan oromoo dhugaasan nama oromoof yaadu taate arra oromiyaan booranaan irraa fottoyte gujiin irraa fottoyte wallaggaan irraa fottoyte daangaaleen oromiyaa hundi harargeen fottoyte wali sunturtee hangana deebisuu deemaa jechuudha oromiyaa soomaleen gartee kaayyoo hawaashii fi hanga hawaashii jettu san boonteen mirkaneeffachaa jirti sigale adareen ummata keenya kam godhaa jirti manarra diidee boochiftee sigale mee namni sabni isaa akkana jiru akkamitti gartee bineensa kana faarsamee naayim sigale amma khaabiitu nama keenya tuqee tujjaara keenya tuqee adeero nama keejaba nin beeyne malee barsila ajjala dhooyfattaa bar yoo inni si gargaarillee ijji hamtuu kanarraan garre jettee dhooyfattaa bar humaatiin beeyne malee amba dhooyfadhuun siin jechuu jira hacaaluu hundee isaa bar ol daddarbanii hacee jecha jaaniiti akka gartee diinnitti fayyadamu godhanii jechuudha arra nama kanaas yoo ol daddarbite boru lib godhanii abaluutu jeese jedhanii oromoo waliin naquuf godhuu danda'an nama keesseef godhadhu siin jechuu jirra sigal nyaadhu warra gowwaa alaa dhaganii jetti oromoo ala yaa rabbi kamta maarree keenyaa miitirkishoot miilliyyoo keenyaa miil yoo namni tokko rabbi isa kaasee faantaa tokko nama kenne miskiinaa wajji footoo ka'e abbaa miskiinaa haadha miskiinaa jaartii miskiinaa abbaa miskiinaa rabbuma tokkicha qofa digale ba miskiina rabbu tokkicha ko garu nama jabaa khila nama wantiidha diinni kharayu jira si keessa jira si ala jira jabaa khimaal goota yoo si gargaare ni dhooyfatta digale ambitinu dhooyfachaa jirti ni dhooyfatta digale yoo dhooyfachuun beeyne dhageetti hogginni arkate lip godhaniiti itti fayyadaman kanuma inni deeggaruutu abaluutu jeese jechuudhaaf abalurra nama kaasuudhaaf lip godhaa jechuudha gaafa sati teeyseeti hayni hacee haa bahu hamaarreen haa bahu miitirkishoon haa bahu miilliyoon haa bahu jetta guyyaa dheeraa namni si dhaga'u hin jiru amma hacaaluu haqasaa amata meeqa gaafachuu jira namni nu dhaga'e jira itti fayyadameemi hayyoota hidhaanii deeme filmaata moo'eemi gattaa'eemi qopheeffate
Ammaasis hoggii ati wal diidee maal gootu nama ati jaalattu laaleeti barjaa warfaa dho'isisee siin jedha ati ganaasii way jaawar dhiiga Oromoo duwidee jetta asirra baatee sii gal yaa obbole mee dammaqaa siyaasaa garii asirratti haasa'uun hin taatu akkatti mana dhufnee isinitti himnu nama rakkisaa beektaa tanaaf asirratti dubbanna nama kee hawaasi gargaaruus jabeeffadhu ajjalatti akka namni sirraan garretti sigale ati gargaar lakkiin nan gargaarre dhoofadhu haa urmii sii dheeratu qabeenyi isaa haa wal sii dhalu sigale hayyuu keetiis jabeeffadhu ajjalatti amma ijoollee meeqa ijoollee Harargee taa waa dubbachuu turte paartii keessatti eessi jirti irra ijoolleen sun takka laalanii viidiyoo isaa shayxaantichatti erga takkaan ijoollee dalagarraa yaasanii fixanii beera qofa ol dhiisanii jechuudha. Mee hoggii abbaan keessaa du'ee beerri bichaa mana hoogganu manni sun akkam ta'a atuu if gaafadhu jechuudha. Atuu if gaafadhu. Saniifuu mee xiqqollee qaanfadha. Yeroon amma yeroo wal diinuu miti. Yeroo wal taanee diina keenya diinu. mootummaa muddamee jira. Kamisa dabre ani isinii maxxanseetiin jira deemaa barruuti jalaa laaqalees. Kamisa dabre Oromoon nakkaatee Amaarri nakka'ee amma shayxaantichi waan isa deeggaraa tan arkaan jiru bar bineensaa sirraa wal fixu diiyaaspooraa wal fixu kana inni qubaa urraan qabu. Nama siyaasa laalee arka akka sabni guddaan isa harkan jira. Oromoon inni harkaa baate, Amaarri harkaa baate, Tigreen harkaa baate. Saboota xixiqqaa kana gaafii Tigreen isiniin deebiseetiin sigale biyyatan hanga danda'ame wajjin itti fufsiifnaa je'eeti waajjira isaa keessa marii goosisee Soomaleen akka waan san gootu namni ajaja dabarse Abiyyi. Mustafeen hoggii jaartii isaatii wajjira fuu amma jaartii xiyyaa wajjira fuu jee hayyama gaafata akkuma Shimallis. Biyya san keessa yoo inni si hayyame malee mana sagaraa dhaquu hin dandeessu aangoo qabaatte. Hijiba gartee wanti abaluu hoogganaa akkanaa miitirkishoo akkanaa jedhamu waa takka wanni Abiyyi quban qabne haga miciyyoo dirra dhawaa duute sanitti. Wanni inni quban qabne tatahamtu hin jirtu. Keesaan beeka itti kakadheetiin siim. Ummata qayyiba